isnin jenna qallattumaan gara oduutti tarkaanfanna oduu keenyaa sifannoo maleenuu wajjin turaa isnin jenna oduu jalqabaatiin jaalshanyiin waraana hangeessa jala jiru fudhachuudhaan mootummatti harka kennatee jira jaalshanyiin hoogganaa waraana bilisummaa oromoo kan jiddu galeessaa kan turee fi wadarree itti gaafatamaa waraana bilisummaa oromoo ta'uun muudamee kana fudhachuu diduun yakkoota adda addaa raawwatu waraanni bilisummaa oromoo himaa kan turan amma immoo waraana bilisummaa oromoo hangeessa jala jiru fudhachuudhaan mootummatti harka kennatee jira dhiyeenya kana mootummaan bilisiginnaa waraana bilisummaa oromootii fi mootummaa jidduutti mariin godhamaa jira jechuun kan dubbate ta'us garuu waraanni bilisummaa oromoo gama isaatii marii godhamaa jiru hanquban qaba jechuun ibsa baasee deebisaa hallaate mariin godhamaa ture waraana bilisummaa oromoo odoon taane garee jaalshanyiitii fi mootummaa jidduutti akka teessifamee jira jaalshanyiin miseensota hangeessa jala jiru fudhachuudhaan mootummaa naannoo oromiyaatii wajjin waliigaltee walii mallatteessanii jiran waliigalteen itti walii mallatteessan maal akka ta'e beekamuu baatus miseensota akka jaalshurrubbee fudhachuudhaan mootummatti harka kennatee simannaan godhamtee fi bakka aangoonni mootummaatii fi aangoonni waraanaa gurguddaan jiranitti waliigalteen kun godhamtee jirti aangoota waraanaa gurguddaa jeneraalota biyyattii kanneen akka jeneraal Biraanuu Juulaatii fi aangoonni mootummaa gurguddaan kan irratti argaman jaalshanyii imaamaa itti maruudhaan saafii obbo Shimallis Abdiisaa walii mallatteessanii jiran miseensonni waraana bilisummaa oromoo duraan waraanicha keessatti jabeenyaan beekaman waraanicha ganuudhaan jaalshanyii wajjin mootummatti harka kennatanii jiran jaalshanyiin gama isaatii rakkoo uummata oromoo irratti gaggeeffamu karaa qawweetiin odoon taane karaa nagaatiin furuu qabna jeen murteessee dhufe jechuun dubbatee jira jaalshanyiin haasawni inni kanaan dura iddoo eebbaatii fi iddoolee adda addaatti godhaa turee fi kan amma godhe wal faallaa kan ta'e uummanni oromoo keeyyaan na arke rakkoo jiru natti himata kan nun arkin ammoo bakka jiru akka nuti karaa nagaatiin gallu yaamicha nuuf godhee jira nuti kanaaf jecha galle jechuudhaan jaalshanyiin miseensota isa jala jiru fudhatanii galuu dubbatanii jiran rakkoo uummata oromoo irratti raawwatu fudhachuu hin dandeenyu gaafiin uummata oromoo akka deebuuf qawwee kaafne amma immoo gaafiin uummata oromoo deebi'ee jira yaada juus dhiyeessee qawwee lafa keenya karaa nagaatiin qabsaa'uu qabna jechuun gaafiin uummata oromoo gaafa inni lolaa turee fi arras bakkichuma kan jirtuu fi miidhaan daran gaggeeffamaa kan jiru hunda jaalshanyiin of duuba kaa'uudhaan bakka uummanni oromoo miidhamu anaa hidhamu jeetiin gale jechuun haasawa godhanii jiran haasawa isaa kanattis obbiidiyoon akkaan gammaduun wal jalaa hafarsuun waraanni bilisummaa oromoo woboon galee jira guyyaan kun guyyaa seenaati guyyaa woboo fi mootummaan naannoo oromiyaa itti walii galtee godhanii itti walii mallatteessan jechuudhaan dibbeetumaa jiran qaamni sadaffaa jidduutti argamee jarri walii mallatteessuutu ture garuu kana kan walii mallatteesse jaalshanyumaa fi obbo Shimallis Abdiisaati jaarsummaan yookaan manguddoon yookaan qaamni sadaffaan tokkollee kan jidduun jirre jarrummaan lamaan walii galtee godhanii jiran jira uummanni oromoo guyyaadhaa gara guyyaatti dhandhamaa jiru imimmaan haadha hiyyeessaa imimmaan xiqqaa guddaaf uummanni oromoo ta'e biyya isaa irratti dhalatee jiruuf jireenya dhabuu mitiitiin nama ta'e jiraachuun waan argitee mallattoo gaaffii keessa nama galchuu fi uummanni oromoo inni qaamaan nu argu nu argee rakkoo isaa nutti haasaa ka qaamaan nu argine namoonni dhumti yoo ka beektan dhiirri otoo nafiin dubartiin otoo nafiin jaarsi otoo nafiin jaartiin otoo hin nafiin collee luugamee qotiyyoo camadee gaammee baasee akka aadaatti waan biraan gaafannee garaagarummaa siyaasaa qabdu qabaachuu dandeessu nuuf jedhaati waaqaaf jedha lafaaf jedha rabbiif jedhaati dubartiin armaaf jedhiiti gudeeda kootiif jedhiiti rakkoo qabdan qawweeni miti karaa siyaasaa qawweeni miti wal bira taa'aati furadhaa jechi jedhu suni nama beekuuf imaana guddaa kanaaf jecha rakkoon har'a uummanni keenya gadoodaa jiru bu'aa jiru ni furama yoo ta'e karaa nagaa haa furamu miidhama yoo ta'e immoo ani itti haa miidhamu. kanaan dura jaalmarroo wayita gaafii fi deebii miidiyaa wajjin godhan gareen kun mootummaa wajjin waliigaltee godhaa jiraachuu irra geenye jirra gochoota adda addaas waraanicha irratti raawwachuudhaaf qophaa'aa akka turanis badii isaanii hubannee akka hidhannoo hiikkatan ajajne garuu hidhannoo hiikkachuu waan hin barbaanneef mormii kaasanii mootummaa wajjin waliigaltee godhaa jiran jechuun akka dubbatee fi kanaan malees gareen tokko wayita badii isaanii irratti dhaqqabanii faayidaa dhuunfaa isaaniitiif lafaa ka'an gandaa fi gosa doo godhatan jechuun jaalmarroon akka jarri kun mootummaa wajjin waliigaltee godhaa turanis dubbatee jira. sanammoo waliin turre beektu waraanni bilisummaa oromoo hooggana tokkotti amana yoo ta'e kallattii akkasii haa fudhatu jennee kallattii toora zuumiitiin waraana sana walitti qabame sagaleen quunnamtii diinaa warri achi taa'e kana godhe bahee waraanni kun yoo dhugumaan kaayyoo qabaate akeeka qabaate
Kaayyoo akeeka kanaaf immoo of ta'ee manaa bahee ta'ee wanti jirtu kana. Dhugaan jirtu kana. Dhugaa jirtu kanarra dhaabbadhaatii warra kana to'adhaa seeraaf dhiyeessaa jedhamee itti himame. Warri warra kana dhiyeessuu barbaade jara kan argachuu hin dandeenye jechuudha. Gola tokkotti dhokatee jira warri waan ta'eef. Kanaafi zooniin hundiyyuu kan irratti walii gale kaatuu keessa turte zoonii sana qopheessite zooniin hundi irratti walii galee diina tarkaanfii seera dirree lolaatiin diina hiikkachiisaniin itti deemna. Jenneetu kan deeman. Kun immoo torbee lama fudhataa yookaan sanaa olis ta'uu danda'a qulqulleessuu qaba. Diina bobaa jalatti baachisuu jechuudha. Uummati burjaajii keessa akkan seeni uummati immoo lafarratti hidhannu arga. Isa sooshaal miidiyaa irratti odeessamu lafarratti hidhannu arga. Uummata lafarratti argu sana sobuu hin danda'amu. Waraanni asii yaa'ee diina kana bakka meeqatti lolee injifatee irraa hiikkatee ol bahe kuni jaallan kooti jedhee akka diinaatti loluun nu rakkisee akka jaalaatti immoo waliin loluunis nu dhibee waggaa tokkoo fi sanaa ol wareegaman taane baay'ee kaffalaa tarsiimoo keenya irraa sigigaannee taa'aa turre sun uummatatti hin dhiqatu. Kanaaf diinni diina ta'e eessattuu haaleen ji'u diinni olaluun barbaachisu. Hojiitiin hojjaatiin lafarratti arginu. Mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo amma ifiteera. Ifitee inni raafame dhadhaan keessaa ba'e dhamni dhangala'u immoo dhangala'etti. Kana wanni mooraa qabsoo keessa jiru waan bakka tokko ganda sanallee bakka bu'uu hin dandeenyu maal jennaan Shawaan, Kibba Lixaa, Kaabaa, Lixaa baay'ee lafti jiru. Kana keessa waraana bilisummaa Oromoo baay'ee socho'aa jira. Waan naannoo tokko teessisuun Shawaa bakka bu'u. Wanti waan ganda tokko irraa ba'ee haasa'u Arsii bakka bu'u. Wallagga bakka bu'u. Sila himeera. Jimma bakka bu'u. Iluu bakka bu'u. Gujii, Boorana, Harargee, Walloo eessayyuu kutaa Oromiyaa kamuu bakka bu'u. Fedhii dhuunfaa kee gaafa barbaaddu gandadha maqaadhaan. Daboo yaammatta. Oromoon immoo sana filatatti. Keessumaa dhaloonni haqa. Kanaaf wanni sun yookaan cittee diinatti galti kama Abiyyi nagaa waliin haasa'uu jalqabneerraa jedhu sadarkaa sanarra ga'eera baay'ee wayi haasa'anii isaan diina waliin jalqabanii asumaan deessi gochuuf karaarra turte waan ta'eef sadarkaa sanarra ga'eera jechuudha. Sadarkaa sanarra ga'eera waan ta'eef yookaan cittee baddii jechuudha baddii akka isheen ololtu sanaa miti jechuudha. Eenyu citee akka ba'u sii citeenye waliin yookaan immoo qabsoo keessatti dhuunfata. Kanarraa kana wanti tokko wanti ta'u qabsoon Oromoo inuma deemaa jechuudha. Sareen hundi gaalichi nu tirata. Oduutti aanuun xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed dhimma jalbattee Urgeessaa irratti fuula miidiyaa isaa gubbatti barreessee jira. Komishiiniin mirga namoomaa Itoophiyaa qorannoo dhimma ajjechaa jalbattee Urgeessaa irratti gaggeessaa ture erga xumuree kan bubbule ta'uus gabaasa qophaa'e hanga ammaa ukkaamsee irra ta'aa jira jechuun dubbatee jira. Namni siyaasaa kun qondaalonni mootummaa federaalaas ta'e kan naannoos ajjechaa gurbaa miskiina sanaa keessaa akka harka hin qabne haalaa turan yoo dhuguma mootummaan cubbuu sana raawwachuu keessaa harka hin qabne ta'e gabaasni kun akka uummata hin qaqqabne ukkaamsuun maaliif barbaachise jechuun Jawaar Mohaammed fuula miidiyaa isaa gubbatti maxxansanii jiran. Qorannoon malattis qaamolee tokko tokko kan dhimma san ijaan arkanii ragaa bahuudhaaf turan mana hidhaatti darbuu kaan biyya ari'uu fi inumaa warra kutee maatii jalbattee Urgeessaa hunda hidhatti darbanii qaamolee ajjechaa san raawwatan bakkichaa jijjiiranii bakka biraatti muudama akka laataniifis gabaafamee jira. Muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmad waltajjii paartii Bilisiginnaa irratti haasawaa godhaniin nuti paartiilee morkottootaatiif xilaataa miti yookaan diinaa miti akka diinaattis nu ilaalinaa jechuudhaan dubbatanii jiran. Dhiyeenya kana aangoonni mootummaa biyyattii wayita haasawaa godhan namni biyyattii keessa siyaasaan hidhamee jiru siin jiru jechuun dubbachaa turan haa ta'u garuu namni 100,000 ol kan ta'an Oromiyaa keessatti hidhamee jiraachuunis gabaafamee jira. Jirra jirtuu hordoftoota yeroo miidiyaa ilmaan Oromoo marti biyya alaatii fi biyya keessa kan jirtan bakkuma jirtanitti rabbiin nageessanitti haa ta'u isiniin jecha yeroo miidiyaan miidiyaa keessan ta'uu hin dagatina kanneen maatii keenya hin ta'in sabskiraayib godhuudhaan maatii keenya ta'a laayik gochuu